kenya dubbata gosa abada maamne kaneeshe faranjoonni oromoo abashaa dalgeeffattee ija nutti babaangu ija nullaal tabdee lamlamlaalan jechuudha. Ola luka dadhabu akkana keettan guyyaa deeggaddaa Oromiyaa fitillee yookaan bulchuun hin danda'amne Oromiyaa harka Oromootiin saamu Oromoo harka Oromootiin dhaabu Oromoo arraba Oromootiin arrabsiisuu hin danda'amne kanaafuu bakka qofannerraa giddoo duubatti qofannerraa as baanee waluma dhaabbachuu qabna jedhanii dirqamanii as baay'ee jiran. Gama Oromaatiin namoota arrabni isaanii takkaa kabajaa hin dhagahin warra ala keessa dhalatee guddate Oromoo irra bobbaasan. Arrabni isaanii Oromoo kan guyyallee isaan jalatti haftallee dammashee gara mooraa qabdoota dabaluu jiru. Gama biraatiin namootuma isaanii obbolanii qabeenya Oromoo saamanii isaanii tasaqqabaa turan. Amma waan dadhabanii guyyaa deeggardaa pirezidantii ta'ee achirratti faayanii Oromiyaa silaa akka isaan ibsaatuuf faayanillee amantaa irraa dhabanii bakka baatii lama awwaalanii baasanii amma booda jedhaman keenya nuu garantaa jedhanii fuudhanii dho'isaa amma dura dhokatanii deeman san amma dura dhokatanii Oromoo ittiin tuman sun waan hafee amma booda Oromoo kallattii jedhamu bulchanii martial law yookiin immoo emergency law baasuudhaan Oromiyaa bulchuutti seenanii jira. Maaliif kana godhan? Gama tokkoon hayti Oromoo jabaachaa deemuusi uummanni Oromoo jabaachaa deemuusaa ilmaan Oromoo gara sanatti goranii isaanii ergamaa turan sun gama mooraa qabsoo Oromootti guyyaa guyyaan dabalamaa deemuun isaanii waan shakkisiisan amantaa waan biraa dhabanii suduudhaan bulchuutti seenaa jira. Gama biraatiin ammoo keessatti erga mallasaan du'e as kormaa lukkuu didan uummata Tigree hoogganaa jira. Hoogganaa tokko qaban. Hoogganaan kun itti wal torban ofii waraabata hasaare addaa cira duubatti wal ciraa jira. Jeneraaloonni waraanaa kan kana argan hogganoonni siyaasaa dubbatan hoggansa kennuu akka hin dandeenye waan hubataniif aangoon isaan harkaa qaban halkanii guyyaa harka hiigaataa jiraachuusi waan hubataa deemaniif falli jiru tokkichi humna siyaasaa paartii siyaasaatiin furmaata dhufuu hin danda'u nageenya naannawaa kanaa deegee Oromiyaan deebitee hoggansa siyaasaatiin beelleefi waqtii garuu waan deebi'uu hin dandeessu jedhanii confidence yookiin immoo amanamummaa hoggansa siyaasaa irraa waan dhabaniif jeneraaloonni isaanii tarkaanfii kana fudhachuudhaaf murteessanii jiran. Wanni sadaffaa immoo bowwaan jarri yoo qawwee itti daballe yoo itti dhaadanne yoo waraana itti daballe Oromoo akkana kafaaletu kishin jettee gaddeebiiti jedhee ammallee addii kan tokko qabanii jechuudha. Wanni ta'uudhaaf deemu Oromaan yoo dulli ajjeechaa waraana 50 maatii 8 darbe kana keessatti Oromoo duuba deebisuudha daran gabbisiise 50 walitti dabalan harka dachaadhaan onneen Oromoodhaa dabala harka dachaadhaan qabsoo Oromoodhaa dabala. Ibiddi isaan deemanii suni Oromoon akka nagayaatti kan dura dhaabbate ibidda yoo ka dabalan taate ibiddi isaan bira jiru sun mana keenya qabachuunsa akka waloogatu beekuu barbaachisaadha. Kanaaf dhaamsa uummata keenyaa qabu yeroo ammaa kana keessatti yeroo diinni keenya itti burjaaja'ee arrabni ol dha'ee gogoleen isaa lamshooltee qonneen isaa galtee biyya kana jirutti galte keessatti jiree gara kaaniin immoo uummanni Oromoo bahaadiyaan kaabaa kibbaan xiqqaa guddaan murannoodhaan yeroo ittiin socho'aa jiru yeroo harka qullaa waraana agaaziidhaa morma dhahee qawwee irraa gurrachaa jiru keessatti torban dabreen argee bahaa gurbaa keessatti agaaziin tokko mana jala dhaabateeti ijoollee keenyatti baasa.
जो बकलाते रहते जो मुका वो ये मगा लो के पूरा के बापुते बहुत लंबा दिन जेली मनकेnya sadarka amma boda takal musuh madara kada takka karre gale uma madara sadarka dua din berada deje manekenya di alajurkan abson dia kaisa bolam tutun kininte ero din karati gahe gama kaisa ni sembra gam buat sendan da bre molia da chisa wala chisa tu resan daran cinsi tadi bahula kamu karena dia satu kok kalau dia kaisa kurang besari kalau mau menikahnya kurang besari isi rumpi mata-mata kamar tahu bebu kamu rakko dia kaisa jirtu bantu rakko romo dua insan romo orang jual jual dan tadi isu saya romo isu murah nodan sampai isu itu kan mau kawasan akan bumut kiri na bota ni nandatu, baka bota kaisa bisu na nandatu. So chini maadad natin bota ni o di diplomasi na o jet sudah berpanjang. Sambil gabre, jawab makan aku dari timna mau ada timadayani ada mengajar. Baka madayani wallas lumar sani ke nuan jirne isa wallah ulah dekar sedar dengan terkalu penting dah ada tu berumur gargaru erfu dan daulah kapten wan dan desa ini pun mereka bakal jauh kata tadi mereka wan dan desa ini masuk ke nama cuma majlis untuk caramu yo ambassador le tahu kita tu yo malah kan gargaru terkandar wani gargar tani tapi rasa kecil kawata poster foto kemana kasih orang pun tahun nasi orang pun tulis bikka jirtani hawaasa jirtan wajjin jaalalti tokkummaan wal hubachuun wal qabaachuun walii girmachuun isin jirtu jiraachuun qabsoo sanii paawundii guddaa hin jedhanii orgumaa qabu maaliif yoo jenne ummanni keenya akka qabootti sillaa ummanni keenya akka bakka bu'aa jaalatu sillaa ilmaan Oromoo Manchester jiran ilmaan Oromoo naannoo Manchester jiran dhibbaatamaa walii yaa'anii walii eebbisanii waadaa walii galanii waliin gammadanii galan gajan kan keenya baadiyyaa keenya gammadu ilmaan Oromoo Manchester jiran tokkummaadhaan ta'anii hojii jajjabaa kanaa hojjetu yoo jiran tokkummaan biyya keessatti kun daran jabaatee yoo immoo ilmaan Oromoo Manchester jiran addaan qoqqoodamanii walitti turan addaan qoqqoodamanii walitti qeessan guddaatiin kabajan dargaggeessi qabsoodhaaf onnee isaadhaan dhiisanii waltuma yoo gadi argaate ni qaanya maqaatu jaba onnee gaddeebe jechuudha fakkeenya kanaaf ummata keenya itti biyya jiruuf tumsi guddaan nuti warri biyyaadhaa oolu tumsi hundarra guddaadhaa tokkummaa teenya oromummaa irratti hundoofte ka oromiyaa handhuura godhatte sagantaa saba keenyaa ulleeffattee irratti wal tahanii waliin deemuu dhagaabata kana irratti waliin jabaachuu barbaachisa. Keessattuu immoo dargaggeeyyiidha. Amma booda dhaaba abalu jedhamtu kana balleesse. Amma booda abalu waayii guree abalu jedhamtu kana balleesseen hin danda'amu. Dur quba nama qabuu ni danda'amu. Arra quba tokko kaalu waliin nama qabde qubni as qabdu hundi sirra qabu. Arra Oromiyaan bultus kaadus. Absoortu injifannoo laatu roobaattu. Oromiyaan bisoomuu baattus amma booda kan itti gaafatamu amma booda kan Oromiyaa bisoomsuus danda'u kan bisoomsuus qabu kan uummata keenya kabajaa itti horaa jirus itti horuus qabu nuyi ijoollee umurii keenyaatti dhaloota qubeedhaa kana abbootiin keenya yeroo dukkanaa san keessatti yeroo hartuu san keessatti beekumsa xiqqoo qabanii doongora gila sira hojjetan taate Oromiyaa irra jiru kana Oromummaa irra jiru kana haala kaasee dhiisanii asiin galee jiru. Akkuma waadaa galanitti haala danda'an gabrummaa itti abbummaa tura wareegama qaqqaarii itti galanii jira. Nummoo itti guddisanii jiran. Waggaa itti guddisan
midhaan garaa nu buusan jechuudha. Hoggaa itti guddisan nu dhalchan jechuudha. Itti guddifna hoggaa jedhan mataa qarree ilmaan mataan bilisummaa qabu guddifna jechuudha. Qubee uumanii Oromiyaa ijaaranii alaabaa nuu dhaabanii ittiin guddisanii jiran. Dargaggeessi guddate kun dargaggeessi Oromiyaa keessa guddate. Dargaggeessi harki barachaa guddate. Dargaggeessi alaabaatiin argaa guddate kun